waan ajaa'ibaatu jira jechuudha. Ijoolleen foollee dhiitaa jirti, gibbiin itti qosoqosaa jiru jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Duratti foolleen halkanii jechuudha. Amma gara galgalaa ijoolleen itti foollee dhiitaa jirti. Mee karraan jalaa bana jechuudha. Dhaqee hordoftoota kiyya. Egaa hordoftoota koo diingataa ijoolleen natti nafite jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ayyaani dhiyaate jechuudha. Ani gibbii keessa hojjetaa jira jechuudha. Kanuma isaan garasii ani yeroo sagalee isaanii dhagayetti dhugaa dubbachuudhaaf hin qoosu natti fakkaate. Edaa qoosa miti jechuudha. San dhugaa isaaniiti. Kanuma isaan barri natti qosoqosan hin dhageenya. Jalqaba isaanii sagalee yeroo dhagayetti sagaleen isaanii waan qoosa wayii natti fakkaate jechuudha. Amma garuu qoosaa miti. Kan inni itti waan qoosan natti fakkaate immoo dhugaa dubbachuudhaaf foolleen kan kadhatamu naannoo galgala akka baadiyyaatti jechuudha. Naannoo galgala sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lamaati jechuudha. Amma garuu amma immoo haalli zabanni hundiyyuu waan jijjiirameef foollee ijoolleen guyyaa kadhachuutti jette jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa waan nama ajaa'ibu diingaa tanatti ta'anillee gibbuma koo keessaa waan ta'e wayitoon hojjechaa jiru foollee minaamin jedhanii kaanii dhufan jechuudha. Garuu ijoolleen baay'ee xixiqqoodha jechuudha. Nama foollee ba'ullee en guunneedha xixiqqoodha akkuma viidiyoo keessatti argitanii. Yaa immoo baay'ee natti tolanii haa ta'u malee yaadaaf karoora isaanii hin faallessine anis amanaaf danda'ame foollee kanagaa kan dhiitaniif jechuudha. Saantiba barbaadu. Saantiba yoo kenniteef kun akka viidiyoo keessatti seebbisan sanatti seebbisanii deemu jechuudha. Foolleen duratti jechuudha maatii keenya
baadiyyaa bira kan jirudha jechuudha. Ani egaa waggaa hedduu foollee kana kan ijoolleen jettu ergan dhaga'ee naannoo waggaa 6-7 ta'eera. Har'a garuu immoo foolleen kun mudannoo natti ta'e. Sababni isaa akkuma jalqaba kaasee foolleen ijoolleen halkan dhiitu malee guyyaa keessa hin dhiitan jechuudha. Ijoolleen ishiin kun immoo guyyuma jalqabdee haalli hunduu zabanni hunduu jijjiiramee jira. Kanaaf egaa baay'ee natti tolaniiru. Haa ta'u garuu akka amantiitti illee amantiin hin daangessus garuu hin fudhatus. Yoo garuu hin daangessine ijoollee xixiqqoo umuriidhaan daa'imallee waan ta'aniif baay'ee hin daangessine kenneera jechuudha. Haa ta'u na eebbisanii kun deemanii hordoftoota kiyyaa dingataa viidiyoo kanallee yeruma sagalee isaanii dhaga'ee barrii natti qosuu isaanii yeroon dhaga'uudha jechuudha. Kaaniin ani viidiyoo kana bilbila yaadadhee fuudhee waraabe jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun gaggeessatiiti barri koo cufadheeti ol deebi'e jechuudha. Asumaan egaa yaada keessa yaadni dhufa waan ta'eef namoonni barrii birataa barbaadan guddaa akkasuma xiqqaa warri barbaadan wanta barbaadan meeshaalee garaagaraa warri barbaadan jechuudha. Heloo jechuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo kana keessatti illee kan argitanii gibbii kiyya keessa maal akkan dhadhaabillee isa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee amma viidiyoo dingata waraabe waa'ee ijoollee irratti waan ta'eef nagaa fayyaa naaf qabaadhaa hordoftoota kiyya. Viidiyoo immoo isiniif waraaba jechuudha. Viidiyoo akkamii yoo jettani viidiyoo gibbii kiyya keessa qulqulleessu viidiyoo gadi isinii dhiisen ture. Amma immoo foona gibbii fi foonaan jechaa jira. Dhiifama naa godhaa hordoftoota kiyya afaan wal harkaa makaa. Amma immoo foonaan kiyya keessi maal fakkaata kan jedhu viidiyoo adda ta'een dhufa jechuudha. Kanaaf egaa amma dingatan viidiyoo waraabe waan ta'eef haasaa isinitti hin dheeressu. Viidiyoo kiyyaa laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni jajjaboon yookiin namoonni ani baay'ee sin jaaladhu viidiyoo kiyya sheer naa gochaa jirtu. Maqaa daawwattoota kootiin isinis daawwattoota koo keessaa isaan tokkodha. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha galanni keessan guddaadha. Ammallee gargaarsi keessan ittuma haa fufu. Intalli keessan guddachuu qabdi isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'ee.